namun memakai sesuatu uang juga sangat terjadi itu sebetulnya orang kasih verifikasi agama namun kebetulan terjadi di bawah itu orang yang akan berkata akan menjadikan itu harus namun memakai sesuatu uang gabungan terjadi untuk menjadi dari Singapura dan kabarat Syekh Abdul Rashid Ambo Gambada ulfinni kisah Zamzam mati wajib tahunan gamana tina hargam tu Fatia Nafashin gamana tina hargam ta Abdul Fattah ke summa biyar anu hiriya sahiba Isa Iwantayef ke summa tidak kena baca argawe aske sachin wajib jeruna biyar anu menufeda hamilin dan nasratu Gede hamda hamil nasib namun itu bersedia ada kegiatan artikel gede waktu pertama itu namun memakai semua itu gimana Abdul kepada lima Zamzam pergian nafas Abdul Fattah di semua biara semua aksi rumah gajah muda ini jadi kalau kita ulfina dia kerja apa yang lima Zamzam Fatia Nafasin itu supaya disediakan Fatia Nafasin Nafashi dia ada di sana ada di mana presiden Fatia Nafashi family ke nafi me hamile ni juru lima fi Zamzam jaribun mimma ta'aidu Zamzam Fatia Nafasin Abdul Fattah Kesuma kabaja Oromia katamure Imarati bujechula chila riyasa bare chujere Abdul Fattah naf hamile ke nafi me Syekh Abdul Rashid Mujibra ke namemi isan kaufin toluni edo Ustaz Syekh Abdul Rashid bertemu dengan Serai juga dinaati itu sebagai musibah untuk kesalahan Ustaz ke abba ke ro kantani Syekh Abdul Rashid Abu Bakar jalan waktu kalau jalan semula Artis Gada Hamda Artis dikin kan durati si pasien dan si sature Gada Hamda artis Gada Hamda yo cerita bakasabunan namni tokko akkanatan artis dikin Gada Hamda gamanat sigama waltajji si barbaadnu kennan baba fi amino bakabulan tertiban urfinna kana ofisa apa atu wanatul fatih isa bakabun urfinna kana ofisa wajaju ka si Abdul Rashidi isan dan kabarat si kana ofisa siraj bakabulan azra Syekh Abdul Rashid hamile ke nafi Rindukan dari nama kita orangnya mau lagi orang diskusi lima Zamzam nau kesani biasa. Jalan bilang di masa itu ada nabi apa nabi kita kalau kete tetapi ikhlas itu baca nafas harus diarahkan gaya fi shora guda tabajudan hamma ma tisagan tampuna katti bare wajin tamna sagan takana ko peside hada guya dati Fatia ukin nafashin tiazun obole sakina Abdul Fattah ke summa guyara sahiba isaki biyarra kana kabajudan achra argameno kesatti argamu ulfinna kana futee biyyattis akkanu galtun yoo asille jiraattis jennani isaamna kenniti Abdul Fattah hamile ke nafi
ulfinna itti aanu artistii keenya bakka bu'uudhaan bakka irratti kan argaman artistii Gadaa Hamdaa bakka bu'uudhaan hayyuu Adaamaati isaan ulfinna naa kennituuf. Artist Gadaa Hamdaatiif hamilee kennaaf yeroo tokko weellisaa kennaaf jechuudha. Ulfaadhaa jennaanii sagantaa suuraa tokko booda tarii namni carraa qabaatee abbaa ta'ee obboleessa ta'ee dhaamatuu danda'u isin hundaadhaa bakka bu'ee nama tokkoof carraa kenna dhaamachuudhaaf aadaadha waan ta'eef. Keessummaa biyyaa kanaa kenninu jedhanii biyyarrallee dhufanii haati silaa achuma bira jirti siraajis hundaa bakka bu'uudhaan mataa dura ta'uudhaan dhaamsa isaan hundarraa dhaamatu maayikiin isaaf. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhaamsi dhaamolee fuudhaa godhanii dhaamanne sima si dhaamannaa fi dhaamanne kaleessa akkaataa ol dhufteef hoogole sibiilatuun beektaa dhaaman ani illee sheeka bakka bu'uudhaan si dhaamataa jira ofillee ta'e si dhaamadhaa obboleessa biyyaani eegaa rabbiin walitti isin fidee bishaaniif midhaan keessatti akka godhe waan dhufu hunda chaalenjii si eeggatu hunda dabartee akka waggaa kana ilmaan deebitu gammachuudhaan seena sitti dhaamanne ijaan dhooytu ilkaan hin dhooytu gurra hin dhooytu hin obsitaa fi hin gorsitaani waan isii bira si fides beeyta isis waan si bira fide beeyta yoo guyyaa keessa waa dhufan waan hadda walitti si fide kaanaantaaf isitti dhaamanne silaamu isinii dhaamachuun natti hin toluyyuu maali jennaan walirraa baatanii kanaaf obboleessa biyyaa salphini yookiin fafti jetti Oromoon dubartii 15 jedhamu 5 ni obsan 5 ni gorsan 5 ni dhoysan obboleessa biyyaa waan hin dhaamu dhimmi fide yoo jiraata qaama sadaffaadhaa murtii kee keessa hin galchiniin dhaamsa biyyaa kanaaf kan kana caalee waasee arrabni hin hundeedha wabiraa itti ofiif wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maiki na fudhatamu ammoo sagantaan itti aanu sagantee qobeetii fi akkasumas sagantaa keekii muruuti dhangaansi jira micciirraan isas jira teessanii warra kaameraa malee hundinuu ilaaluu barbaada waan ta'eef isteejiin guddaadha kataa ofiisii mul'ata namni waraabachuu barbaadanis suutu jettanii wani gurguddatu sin duuba jira kanaaf sagantaan itti aanu sagantaa keekiitii fi akkasumas qobeen laansi jechuudha.